gaarii dhuunfattuu deeme. Akkuma jedhe annoo waggaa afuutaa bishaan dura biyya kana dhufe. Ijoollummaa karaa deema karaa kana Sudaan deemuuf. Ganda kudhanii afur jira. Rakki nuti si guddisaa jettee asitti naannolee keenyaan asitti baratee asirraa gara inni deemee barate. Ani daawaan damee hedduu qaba. Dameen Islam dameen daawaa hedduu. Sanirraa kan dhuunfaa tokko uumaan waan uumaa hojjetu sira jamaa waliin hojjetu barbaachisaadha ammoo ani ka dhuunfaa hedduu rabbiin sannaasa ture. Keessattuu eega Oromiyaa afaan Oromoo afaan baratamu afaan hojii hidhanii maaltu mul'ate? Akka keenya warreen duraan kana isaa deemee baratee diinii kana baratee jiru xiqqaatu deemu. Waan ijoolleen nama dhuftee suura deemu afaan kanaan baratu darasaanii xiqqaatti. Afaan kanaan maraajii kitaabni lafa jiru. Kitaabni ijoolleen kun warri amma haaranii lafaa irraa diinii kana baratu lafa waa tokko hin jiran. Lafa duwwaa kan dhufneef istikhaaraa salaalee rabbina alaa misjide kitaabotii hedduu afaan kanatti deebise. Kitaaba gara sanirraa tokko rahimul mahfuum kitaaba seenaa Nabi alayhi salaatu wassalaam rahimul mahfuum jedhama. Kitaaba seenaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Nabi Ibrahim fi Abdullah sallallahu alaihi wasallam Ani Nabi Jaya, Nabi Jadi, Nabi Jadi nanti siapa lagi? Mana kata apa? Kita mereka masuk, maka kita masuk. Bumi kita nama Profesor Awika Jamiah dengan Kota Eropa kan akan seperti bersisur nama Arab itu, Syariah wal Qanun akan bersisar. Minnesota itu awasa kita nak makan apa hari? Yaro la maksud dia ada jangan, ane awasa kan anak ini. Itu awasa kan jalan itu kita dia kan abang kan ada tinggal desa. Anak cuci orang kan ada berada. Seorang berkata terjadi aji desa. Desa kabar. Wani kita putih pakai desa. Riyadhus Shalihin Justru kita ini toko batu bayi. Karena toko tu berada itu jenazah Riyadhus Shalihin, maka Taufik Minnesota Dr. Taji Wali, maka sekarang ini masih hanya tentang kamu kita mau khairan. Amat lewat Minnesota tu masih sambiran kita potiku. Kita potiku itu tidak. Kita lama-lama kata ini. Minhajul Muslim, waktu jualan jam dengan waktu lagi program jam dengan ini. Minhajul Muslim, yang waktu dia zahir dengan kita apa gara-gara akidah, akhlak, gara-gara kamu kan syirik kamu. Kisah seperti ini apa? Imbali. Ammas al-wajiz fi fiqh sunnah, jadi wajiz wa ahkam fiqh sunnah. Jadi dalam pokok kita Isan kan namat arke kanku akan ke nagumpala ni dia surat isan namat kita apa lama kali kama isan ni anda so isan ni bahasa lain muslimah mati muslimah biyo tak ke sakira tu ratu batasan wa mati ke nalam del se akenan doktor anwar Allah ke naso mane gamade ana disira to kode tinada kali jadi kamadrasah tu karatam Kamaji nanti kafe garap gafi di palama utama kamu. Sani deh tinggal dapat kita kisah semua di kita putih nama kasihkan awal ini untuk bahasa masuk ke gini